Galatoomaa kabajamtoota daawwattoota televezyiina Fana kun Rita shoodha. Har'as weellistuu baay'ee jaalatamtu Bassaa Kadiir sirba ishee haaraa tibbana ba'ee ilaalchisee turtii bareedaan waliin taasisuudhaaf beellama qabannee jirra. Hanga xumura sagantaa Rita shoo nu faana tura. Rita shoo. Guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agro processing manufacturing horticulture fi tourism dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaatti abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjetan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eeguu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa, bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa yeroon kan Afrikaati. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Kan isin daawwachaa jirtan televezyiina Faanaa qophichi Rita shoodha. Ispoonsoroota keenya abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, bishaan Afrikaa fi koomishinii investimentii Oromiyaa guddaa galateeffanna. Bassaa Kadiir baga nagaan naa dhufte. Baga nagaan nuyi. Chiirsiyaa jennu. Mee uummata wajjin jalqaba sirbiyaatiitti wal barte kaminni? Sirba kan uummata wal bare osoo hin ta'in jalqaba hojii hojjedhe qaba ture. Hagana hunda inni uummata keessana seensuu baatu. Sirboottan aadaa sirba Artii kamis hojjedheera. Isaan uummata wal na barsiisan fakkaata. Kilippiidhaan. Kamisee dursamoo boorilee? Qixxeedha. Boorilee dursa fakkaata. Boorilee dursa. Sirboonni kee baay'een isaanii akka ati jaalatte kan ibsanidha. Kan kanaan dura barame faallaa isaati jechuudha. Dubartoonni yoo jaalatan illee akkas jaaladhanii gaafa himan badaa mul'atu. Sirba ammariif bahee namoonni hedduu jaalatan leenca onnee kiyyaas ta'e darbees booji'aa jaalalaa sirba walloo san gaafa ilaalu jaalala guddaadha kan of keessaa qaban. Maaliin yeroo baay'ee hin jaalatta? Maali namni fudhatee galee jiru? Amma si faana gala wanti jedheefi yeroo baay'ee shamarree yoo sirbitu waan akkana yoo jaalattu yoo afaan baaftee dubbachuu hin dandeessi jedhee. Kanaaf dhiirumatu si jaaladha kulleeti yaadamuuti yaamate. Mullee immoo si faana gallaa hojjenne maal rakkoo qaba.
shamarran hin jaalattu jechuu barbaade. Yeroo baay'ee dubartoonni miidhama qofa sirbitanii hin jedhama. Sanii amma immoo miidhamnee dhoffataa turre. Sababi miidhamuu garuu akkasii dhoksuudha. Jaalaloo fi akkas ibsatanii dubbachuu dhabuu san dura miidha. Kanaafuu akka ibsatanii dubbatanii fi ibsee dubbachuu barbaade. Kamiseen dhugaa dubbachuudhaaf sirba baay'ee bareedaadha. Walaloon isaallee jabaa. Sirba reegee tokko baay'ee tokko ajaa'iba kan ta'e kan raaga qabu ni deemnaa ja'a. Bakka yaadnee hin dhaqqabna. Amata hedduu duubatti waan har'a ta'e kana jalqaba raagdee jirta. Ani akka ogummaa kiyyaatitti walli isaan tokko gaafa waa tokko dubbatee waan hin dubbate sun gaafa bakka ga'uufi ani natti tola. Ga'umsas mul'anni akkaataan artistii sun waa itti ilaalu cimaa akka ta'e hubadha. Waa'ee sirba sanii natti miti daawwattoota keenya illee naaf feera. Waa'ee sirba sanii jalqaba ka'umsi dhala namaa deemuudha. Maaliif jedhee guddina artiitiinis ta'ee qabsoo saba keenyaatiinis ta'ee ni deemnaa wanti jettu tuni daandiitu nu hafaa hin dhaqqabnaa waan jettuuf keessa qabdi. Wantoonni sun amma ta'u jiranii akkasitti hojjechuu kiyyaaf itti gammadeera. Tarii waan nam mul'atee jira jabina nama kiyyaan beekaa namni kiyya hayyuu ta'uun beekaa nama barates akka qabnu beekaa. Garuu wanti gadi nu qabe sun hin jira wanti san immoo barnootaan injifanna waan jira. Doktara kabajaa artiist Alii Birraa barnoota ammas barnoota walaloo keessatti maktee bu'uurri waa hundaa barnoota akka ta'e dubbatteetta sirba san irratti hayyoota keenya keessatti akkaataa itti fayyadamte bifa bishina qabuun. Ilmaan yoo dadhabne ilmaan itti guddifna jedheera. Ilmaan guddanne sun immoo nuyi guddina san immoo barnootaan waa hunda mo'annaa waan jedhu. Alii Birraa immoo barnoota ammas barnoota jedheera. Kan barate waa hunda mo'ataa waan jedhuuf keessaa qaba barnoonni sun waan jedhuuf itti dabale. Weellisaallee ta'ee waa hunda hayyuu qabna jechuu barbaade walumaa galatti. Miidiyaa kavareejii dubatti badaan arganne maaliifi waa'ee Oromoo kana abbaan biyyaa Oromoodha jettee dubbatte jamana san. Yeroo san immoo inni tun badaan barbaadamtu iyyuu. Reegee kana ni deemna daawwattoota keenya itti habaaraniiti walitti osoo deebinee wayya. Kabajamtoota daawwattoota keenya sirba Bassaa Kadiir sirba bareedaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Sirba kamisee sana hojjechuudhaaf gaafa deemnu mucaasi jaalatu suni akka inaaffaa wayii qaba. Kanaafuu gaafa achi kiliippii waraabnu deemnu nama moodeelingii hojjetu dhabnee turre. Kanaafuu namuma karaa deemu dargaggeessa karaa deemu tokko ushuma dheetii Bassaa wajjin taayitii akka jaalallee ishii ta'iitii qarree sanirra taayi. Inni immoo kan ishee jaalatu sitti kaatee dhufaa inaaffaa qabaa jennee itti himne waa'ee muuziqaa hamaa badaan beeku hayyee jedheetuma qarree irra si wajjin taa'ee bakka taphataa jirutti itti kaachaa dhufe kiliippii isaan daawwachiifne waan ta'eef gaafa mucaan diraamaa dhagaa gaafa isinitti kaatee dhufu mucaan si gatee benna jedhe. Maaloo diraamaa dhenkaatiin diraamaa dhennaan mucaan dhaga'uu dhiisee achumaan badee hafe. Haasaa keenyarra mucaa gaafa atileetii akka ta'e natti beektaa. Diraamaa dhennee sossobnus ergasii nutti deebi'uu hin dandeenye. Kanaafuu mudannoowwan al tokko tokko kiliippii irratti nama mudatan waan akkasii fa'aa nama mudata. Baay'ee kan nama waarsu kiliippicha akka hin raaffatamne kan taasisu. Mee waa'ee sirba sanaa xiqqoo ishinetti. Wanta onnatteeti akka geerarsaatiif hojjettu onnachuu wayii gootummaa wayii agarsiisa. Intalli jaallattatummaa jetteen seeta gurbaa walloo saniin. Lubbuu koosii kennee siifin wareegama. Na jaalladhus jibbii kiyya murtiin kana jetteen. Yoo na jibbitellee yoo na jaallatillee sirraan deebi'uu siif du'aadha wantichi. Bu'aa bahii baay'ee deemtee yoo jaallatte nama jaallatu san argachuu akka dandeettu jechuudha. Keessattuu shamaraaf. Maaf yeroo baay'ee yoo dubbatamu shamarri qaroodhaa waa baay'ee dandeettii dhiira caalaa mala qabdii jedhanii yeroo baay'ee dubbatan. Kanaafuu inni jaalatus inni jibbus murtii sitti mujjirte jechuudha. Simoo yaadda jechuudha kun. Bareeda baay'ee sirba kana daawwattoonni keenya ammas itti habaaraniiti. Gaafaas deebinu artistoonni Oromoo waliin hojjechuu irratti maal fakkaatu? Jalqabbiis bira jirus weellistoota reefu dhufan kana bira jirus wanti babbareedaa tokko tokko hin jiru waan ta'eef isa jabeessuudhaaf waa hin kaafne jechuudha. Sirba walloo kana sirba bareedaa booji'aa jaalalaa daawwadhaatii walitti deebina.
Hajii kabajamtoota daawwattoota keenya booji'aa jaalalaa sirba Bassaa Kadiiriin yeroo gaarii dabarsitanii walitti deemnee jirra. Televezyiina Faanaatti Riittaa shoo daawwachaa jirtan. Bassaa artistoonni Oromoo waliin hojjechuu irratti xiqqoo hanqinni jira. Tarii waliin nyaachuu irratti gaarii ta'uu hin dandeenya. Walistoota saba biraa biratti gaafa ilaaltu waan ajaa'ibaatu jira. Weellisaa jalqabaa namni beekamaa ta'e tokko akkamitti ofitti siqsee akka uummatatti wal fiduu ni agarta. Nu biratti baay'ee komii guddaadha sirreeffachuu qabna jedhee yaada. Weellistoonni keenya hangafa jedhamanis waan akkasii kana hin hojjenne. Ifatti walitti himuu barbaachisaa waan ta'eef. Amma jalqabbiin jiru homaan jedhu si biratti argee jira. Gadaa Hamdaa biratti argee jira. Weellistoota muraasa biratti waliin hojjechuun kun hin jira. Bohaaraa waliin sirba amma hojjette kanatti illee bohaaraan si wajjin hirmaatee jira galatoomii jennaan. Atillee ijoollee sagalee waan gaggaarii qaban waliin even viidiyoo piroodakshinii keessatti hirmaattee ijoollee jabeessuudhaan waliin hojjechuun cimina akka ta'e agarsiisaa jirta. Sirba reefu Hamziinaayee Hamziinaa sirba bareedaa ta'e tokko raayituu fi maal jedhasa? Raayyaa waliif fiduu. Waa'ee seenaa isaarratti waa'ee sirba kanaa. Istiidiyoo wayii deemeeti sirba kana sagalee seenuu qabdadhanii achuma natti himan. Yeedaloo isaa waan jaaladheef hin seenu. Raayyaadha, ateeteedha. Jarri achi jiran sun dhiiga keenya waa aadaa keenya wal barsiisuun dirqama. Waan jedhu kaasee galatoon waan bareedaadha. Ati hirmaannaa kee bareeda. Akkaataa itti seente bifa bareedaadhaan hojii bareedaadha. Irra baay'ee immoo mucaa gurbaan achirratti daayirikteera ta'ee hojjetee haarawaa waa baay'ee achirratti hojjeteera. Maalidhaa? Raayyaaf raayitiin tarii seenaadhaan tokko ta'uu walitti dhufeenya guddaa akka qaban abboonni keenya beekuu danda'an. Seenaa irra jiraachuu danda'an. Garuu warri ammaa kun tarii kennama keenya jennee haasofna malee walitti dhufeenya guddaa akka qabnu beekuu dhiisuu danda'a. Maal godhe gurbaan jara lamaan wal fakkaatu tana faanuu sana akka wal barbaadan godhe achirra yoo argite irratti faanuu qabattee adeetiin barbaadu jirti beektaa. So waan guddaadha. Galatoon jennaan daayirektarichaanis kabaja sii qabna. Baay'ee. Kanaaf nama dura hojjete qofa osoo hin ta'in akkuma ati jette akkuma weellisaa lafaa dhufaallee warri guddaan ofitti dabalanii miidiyaaf yookaan uummataaf akka uummata biraan bayan godhurra dhiibbaa qaban warri daarikteera hojjetan kunillee osoo ijoollee akkasii ofitti dhiyeessanii waliin hojjetanii bareedaadha. Waan haaraa finna ammallee fitu jira waan ta'eef weelluun afaan Oromoo tokkoffaa ta'eera baran. Baay'ee bareedaadha. Fiicharingii bakkuma seente sana daawwattoonni keenya xiqqoo bohaaraniiti walitti deebina. Tibba kana sirboota baay'ee babbareedoo ta'an bahaa jiru. Sirbi ammaa kee kuni leenceedha. Leenca jechuun leenca jaalatti moo leenca onnee kooti? Leenci maal ta'e yeroo baay'ee sirba keessaa leenci xiqqoo hin jira sirba lama keessa illee haa ta'u. Maaliif filadhe seera? Leenci hangafa bineensotaati jedhanii takka immoo bineensa goota jedhama. Irra tarii immoo bareedinaan tokko ba'a. Uummanummaan Afrikaa kun leencaan ibsa. Waan cimaa ta'e tokko jechuudha. Kilippii baay'ee bareedaadha. Daayirektingii baay'ee bareedaadha. Achirratti wantoota akka hanqinaatitti kanaan dura kaasaa ture. Bifa bareedaa ta'een furtee jirta. Si qofaa miti sirboota ammareef babbaa jiran. Haalli uffannaa keetii baay'ee bareedaadha. Plus meekaappiin keellee baay'ee bareedaadha. Keessumattuu ija kee bakka akkas dunuunfattee bantu kanatti. Daayirektarii keenya mul'isu waan ta'eef naa ta'ee jira. Sochiin kee kilippii irratti sochiin baay'ee murteessaadha. Dubbatamu waan ta'eef keessumattuu dubartoonni akkaataa jechoota achirra jiran sochii keessaniin gaafa ibsitan daawwataan argattan. Naannoo ijaa kanatti hin jiraami daawwattoonni keenya sirriitti kilippii kana sheer laayik gochuudhaan si jajjabeessuu qabu. Aartii Oromoo jabeessuu guddisuu qabu waan ta'eef. Jaalallee. Ejjilaaluu didde si malee naagame
garaan ergansi argee galee. Anu waan natti fakkaate yaaboo. Amma koo haasofni keessoodha jaalalaa. Ogummaa qabda dawaa kam daafalaa. Bassaa kiyya guddaa galatoome sagalee mi'ooytu miidhagina rabbi si darbate. Jechoota akkamitti itti fayyadamna kan jedhuuf illee galata guddaa sii qaba. Fayyadama jechoota sirba keessatti. Imagine mee bareedina argitee gaafa rabbiin. Yeroo baay'ee maal jenna seeti? Muuziqaan kan guddatu kan dhagahamullee jecha akkaati keessaa baafte kanaan dhagahama. An fakkeenyaaf yeedaloota akkaaf jecha sirba namaa irra deddeebi'ee kan dhagahu jira. Sirba hojjetame keessa yeedaloo ol bahu yookaan kan gadi bu'u jecha jechuudha. Jechoonni akkana kunillee akka namni gurra sii kennee muuziqaa kee dhageeffatu godhu. Waanuma haara uumu jechuudha. Waan haaraa uumuu barbaade osoo hin taane tolchee si uumee, si mimmiidhaasee, suutaan si uume wanti jedhamu kana dura dubbatamee jira. Bareedina gurbaan sirbuuf kana maal godhu guddisee qabateetuma darbatee itti darba jechuun gara funyaanii kana osoo anaaf naa darbate. Darbatee jechuudha. Sirba bareedaa Bassaa Kadiir haaraa kana daawwadhaa sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti seenaadhaa jajjabeessanii kan isin daawwachaa jirtan Riittaa Shoo televezyiina Faanaati. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra kan isin daawwachaa jirtan televezyiina Faanaatiin Riittaa Shoodha. Ispoonsoroota keenya abbaa taayitaa saayinsii teekinooloojii qunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galatoomaa jennaan marsaa lammaffaa irratti argamna. Bassaa mee amalli kee namoonni maqaan isaanii baadhan jalqabu ija xiinsammuutiin wanta riisarchiidhaan qo'annaadhaan bira gaame toora intarneetii indianstimes.com irratti kaa'amee jira. Tokko akka 10 hin jiru lakkoofsa jaalatu tokko irratti. 8. Battalumatti nama jaalatu battalumatti nama jibbu. Normaalii nama gaafa jaalattu qorattee maaloo isaa gootee hin ta'u. Oo jaalatteedha. Mee akkam amalli kun? Waan ajaa'iba amala akkana kana waan qabu na fakkaata. Dhugumaan siin jedha. Maaliif battalumaan nama jaalatu miti laaltee sitti toluu danda'a. Jibbinaan jibbiteedha. Maalidhaa namni yoo natti toleera hin jaaladhaa walii galaa. Nama jaalladhu sanirraa immoo xiqqoo wanta akkan hin barbaanne yoo arge. Battalumatti. Agarumaa. Ciao. Yarraa lammaffaanatti. 4. Nama mufachiisu manna ofii isaanii miidhamuu jaalatu. My goodness. Kun amala kiyya. Ifatti dubbachuudhaan hin beekamta. Gaafatanii baruu barbaadda. Dhugaa. Seerummaan namaatu akkas ta'uu qaba. Waan si fakkaateef duubaan deebi'uu irraa keessi kee miidhamuu irraa hin gaafattaa. Dhugaa ta'uusaa gaafa barte immoo hin mufattaa jechuudha. Kan duraallee waan kanaan wal qabata. Fuula kiyya sanuyyuu akka namni narraa argu tarii fedhuu dhiisuu danda'a. Maaliif akka anaare san namni akkanarraa argeera akkasitti ofii of miidhee nama sanirraa kaafee naa oolu. Haaya mee amala isa xumuraa carraanatti himi? 3 jedhu. 3 nama jaalala beekanidha. Eebade. Hatta taanaree. Sirboota baay'inaan waa'ee jaalalaati. Jaalalli waa baay'ee dursaa nama yoo taate hin jaalatta. Onnee qabda waan ta'eef jechuudha. Sabuma keenya nu yoo wal qabsiifne sabni keenya jaalataadha. Sirbi keenya baay'inaan roorroof keessaa nabu. Amma xiqqoo ishii kahaa jiran fakkaata. Haalli duraan jirus normaalii in ulfaata. Qabsoo saniyyuu jaalala barbaaduuf boo'u jirra. Bareedduu kiyyaa jaalalli kee akkas na godhee yooma si argaa maaloo jedhee gidduutti jaratu akka walitti hin dhufne nu godhe. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebina Riittaa Shoo.
guddinaa fi coomsa dinagdee biyya tokkoof investimentiin dhuunfaa fi mootummaa iddoo olaanaa qaba. Koomishiniin investimentii Oromiyaa bara kana haala mijataa naannichi qabu adda baasuun abbootii qabeenyaa 4,300 ol kaapitaala birrii biliyoona 83 ol galmeessisan simateera. Humna guutuun hojiitti yeroo galanis lammiilee 300 ol ta'aniif carraa hojii ni banu jedhamee eegamaa jira. Kana milkeessuufis hordoffii fi deeggarsi barbaachisaa ta'e itti dhiyeenyaan kennamaa jira. Xiyyeeffannoo addaatiin ammoo piroojektota investimentii oomishaalee ala ergee fi alaa galan akkasumas agiroo piroosesingii maanufaaktcharingii hortiikaalcharii fi turizimiif dursa kennee hojjechaa jira. Paarkii industirii qonna qindaa bulbulaattiin abbootiin qabeenyaa biyya alaaf keessaa seenuun akka hojjettan koomishinichi waamicha isaa dhiyeessa. Koomishinii investimentii Oromiyaa. Madda jalqaba ilmaan namaa Afrikaa. Faayamtuu faaya maadhuma Afrikaa. Kuusaa albuudota uumamaa Afrikaa. Eeguu baaftaa akkasii dhandhame hundumaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Bishaan Afrikaa. Yeroon kan Afrikaati. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hojii dameelee garaagaraa argannoowwan teekinooloojii fi saayinsii biyya keessaaf alaatiin deeggaruun misooma biyyaa ariifachiisaa jira. Qorannoo fi qo'annoo misooma dhaabbilee garaagaraa gaggeessaa jira. Misooma teekinooloojii, moosaajii fi appilikeeshinoota garaagaraa hojjechuun misoomaaf oolchaa jira. Amma immoo piroojeektiiwwan daataa seentar naannichaa bifa madaaluun piroojeektii Oromiyaa dijitaalessuu fi piroojeektii kaaffee saayinsii xiyyeeffannoo olaanaan hojjechaa jira. Kana malees teekinooloojiiwwan garaagaraa biyya keessaaf alaa barbaadee madaqsuun jiruuf jireenya hawaasa naannichaa akka fooyya'u hojiilee gurguddaa hojjeteera, hojjechaas jira. Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii fi quunnamtii odeeffannoo Oromiyaa. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa fudhannee walitti deebinee jirraa kan isin daawwachaa jirtan televezyiina Faanaatiin Riittaa Shodha. Ispoonsaroota keenya Abbaa taayitaa saayinsii, teekinooloojii, quunnamtii fi odeeffannoo Oromiyaa, Bishaan Afrikaa fi Koomishinii Investimentii Oromiyaa guddaa galateeffanna. Marsaa sadaffaa irratti argamna. Bassaa seera jiru ceesiftuu gidduutti sitti mee jira waan ta'eef irra hin deebi'u. Suuraan jalqabaa akkana waan ta'eef akkasuma naa qabda. Lammaffaan akkasuma akkasuma ceebsita. Akkasuma naa qabda jechuudha. Suuraa isa jalqabaa. Daawwattoota keenya kaameraa kanatti. Anatu si ibsama. Sochiisaa. Adnan Muhammad. Kadiir. Kadiir martu. Suuraa lammaffaa. Ya. Raya waraana biyyaa. Eeshi. Itoophiyaa. Eenyuuni? Biraan Mardaasaa yoo Baacaa Dabalee. Jiraan Baacaa Dabalee. Sadaffaa. Kim Jong.
waan bareedaa waan hojjetteef uummanni caalmaatti akkas cidhaa dhaabatu beeksisuuf asii affeere. Ergaan dhumarratti qabdu maal carraa kana si ilaalla nama galateeffatu soo jiraate. Namni galateeffatu Oromoon jechuun saba bal'aadha. Warra irraa dhalannee warra irraa guddannee waa baay'ee nu barsiisaniiranii seenaa guddaa nuuf dhiisanii darbaniiranii uummata Oromoo guutuu galateeffachuu barbaada. Maaliif weellistuudha jedhanii waan gara ofii na fudhataniifu. Ittaan suudhaan namoota baay'een na gargaara. Gargaarsa yoo siin jedhu wanti namni sii godhe hundi gargaarsa. Kun waaqaa fi haadhatii galata sii galchaa. Kana. Finfinneedhaa kaatee istiidiyoo keenya Adaamaa argamuu keetiin yeroo bareedaa waliin dabarsuu kiyyaan guddaa galatoomi siin ja'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin artistii keenya jaalatamtuu Bassaa Kadiir waliin taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Gama ogummaa daayirektingiitiin seenaa shibbiru sagaleef kaameraa Nimoonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessan Riittaa Taaddalaa hanga xumura sagantaa keenyaa siin faana turree jirra. Galatoomaa isiniin jenna. Haga torbanii horaanaa bulaa.